Akkam jirtu followerootaa fi subscriberoota keenya viidiyoo kanaan ergaa lama qabna. Akkuma argitan guyyaa guyyaadhaan Trueshop irratti hirmaattota hirmaachisnee guyyaa guyyaadhaan yuuroo 700 ol guyyaa guyyaadhaan hojjetamaa jira. Waliin jechuudha guruupiidhaan jechuudha weebsaayitiin bannee fi haaluma kanaan akkuma argitan fakkeenyaaf bokkuun qofti weebsaayitoota Trueshop jalatti Trueshopin dhaabbata Dominaa Teek jalatti weebsaayitii e-commerce banameedha. Weebsaayitii e-commerce kana irratti namoonni weebsaayitii monetized ta'e banamee fi waliin hojjetaa jiranii. Fakkeenyaaf guyyaa kana qofa weebsaayitiin bokkuu jedhu yuuroo 14 hojjechuu danda'ee jira. Trueshopin akkasumatti yuuroo 10 Diribaa.Trueshop ka jedhus yuuroo 1 Hasan.Trueshop ka jedhus yuuroo 1 fi saantima 7 Sudeesis akkasuma yuuroo 1 kan wayitii hojjetan peeji biyyoon isaanii yookaan immoo namni weebsaayitii isaanii ilaale akkuma argitan bokkuun yuuroo 14 wayitii hojjetu nama 1,300 qofatu isaaf ilaale. Ammas Trueshopin illee yuuroo 10 wayitii hojjetu nama 2,000 qofatu isaaf ilaale. Diribaan nama 256 qofatu isaa ilaale akkamitti ilaaluu dandeettan jechuudha. So wanni isaa diteeliidha waliin hirmaachuu hin dandeettanii weebsaayitoota gara 50 oltu banamee jira. Amma irratti har'a irratti qofa weebsaayitoonni banaman kun akkuma argitan gara yuuroo 36 sa'aatii 6 dura jechuudha. Amma beetii wanni kana waraabu sa'aatii 5:48 so sa'aatii 2 keessatti yuuroo 36 weebsaayitoonni adda addaa namootni adda addaatiin hojjetamaa jira jechuudhaan waliin hirmaachuu yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa dhaabbata Dominaa Teek irratti jechuunis 9697777 irratti bilbiluudhaan galmaa'uu dandeettanii. Carraan kun carraa yeroo gabaabaa keessa turuudha. Akkuma argitan nama weebsaayitii 44 banamee haga 60 hanga 70 banuudhaaf yaadnee jirra. Garuu ji'a kanatti weebsaayitii 50 qofaaf karoorfannee kun guutuudhaaf nama weebsaayitii 60 hafe jechuudha. Kun jalarratti kan argitan kun weebsaayitoota amma banamanidha. Weebsaayitii amma banamanii amma monetize ta'anidha. Amma monetize goonee isin eebbinaa weebsaayitii adda addaa jechuudha. Isinis hirmaachuudhaan tiraafikii keessan onlaayinii irraa qarshii argamu kan karaa salphaa ta'een waliin hojjechuu ni dandeettan jenna. Dhaabbanni Dominaa Teek marsariitii karaa marsariitii Trueshopiitiin jechuudha. Galatoomaa waan waliin turtaniif follow, subscribe, like, commentii fi share gochuun akka hin dagatamne jenna. Koppii linkii illee akkasuma galatoomaa. Trueshop waliin galii yuuroo 500 ol jaan hojjechaa jira isin hoo. Trueshop waliin galii yuuroo 500 ol jaan hojjechaa jira isin hoo.